Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyiif waaqayyoo isiniif haa baay'atu lafuma jirtanitti hundi keessan lammoota keenyaa namoonni isin jaalannu isin kabajnu kabajjitoomta eebbaaftuu lakkoofsa lammaffaa afaan oromootiin jalqabu arra eegaluu fi jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii akkam jirtu isiniin jenna lafuma jirtanitti akkuma sa'aatii keessanitti akkuma lakkoofsa sa'aatii keessanitti hunduma keessaniif iyyuu nageenyiif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Namni seenaa eebbuu hin beekne eebbaaf jechuun mucaa waggaa afuriif ji'a afur taatetti afaan amaaraatiin qabdi yuutuubii qabdi ijoolleen baay'een afaan oromootiin maaliif hin dalagdu afaan oromootiin maaliif hin hojjettuu fi jettanii akkuma gaafii na gaafattaniif kunoo kanarratti immoo isiniif saaqne mallammiidhaaf qaqqaba. Kanaaf eebbuu mucaa keessan akka waliin guddifnu guddina duubattafaa wayin immoo warra jedhaman keessaa ishii tokkodha waan taateef in adeemtuu in teessuu in deemtuu in dubbattu kunuunsa haadha ishii fi haadha ishii qofa barbaaddi. Kanaaf ani ishiin irratti dalagdus yuutuubii ishii fakkaattotaa fi fakkaattota ishii irratti isin dalagdi. Kanaaf sabskraayibii sheerii laayikii gochuu indagatina eebbaaf walmaanaa guddifnu eebbaan ankooti ankeeti an hunda keenyaati an uummata hundaati. Kanaaf eebbuu keenya ittiin haa guddiftu isiniin jenna. Sabskraayibii gochuudhaan sheerii gochuudhaan uummata biraan nuuf qaqqabsiisaa eebbuu keenya walumaan ittiin guddifnaa. Eebbuun seenaa baay'ee dabarsitee waay'ee jechuun hospitaala keessa ciiftee har'a waaqayyoof haa galatoomaan jettu. Omaan jettu har'a kun akkasitti hin teessee akkasitti maashinii dhaabus argatteetti waaqayyoof haa galatu. Akkasuma uummatoota gaggaarii uummata Itoophiyaa gargaaraniitoo ijoolleen keenya ijoolleen biyya Arabaa jiran hedduu isaanii jiru an akka Amiishoo fa'aa an akka Boonsaa fa'aa an akka Buzee fa'aa garee Amiishoo an jedhamu jiru garee san waaqayyoo isaan haa eebbisu. As immoo gaaf gara afaan Amaarifaatti immoo deebin eebbaaf innaasaa digan jedhu guruupiin waatsaappii jira. Isaanumti walii galanii eebbaadhaaf waan baay'ee godhaa turanii waan baay'ee gargaaraa turanii. Haa ta'u malee yaa sunuma biras uummata ishii bira gahuuf afaan oromootiinis dalaguuf in eegallaa waanuma eebbaa fakkaatti eebbaan laala akkas kun boqonnaan qabdu sa'aatii 24 akkas urgufamti. Ishii baachuun qabaa ishii kunuunsuun qabaa ishii eeguun qabaa. Laala akkas ishii godha yeroo hunda bakka boqonnaan qabdu gaarraftu qofadha boqonnaa ishii gaarraftudha. Kanaaf fuula ishii akka fincirree waan hunduma ishii akka ishii nu fincirre mucaa bareedduu kana kunuunsaa oolla. Kanaaf nu guddisaa nu gargaara isiniin jenna obboloota keenya warroonni miidiyaa gurguddaa qabdanis sheer godha eebbuun akka uummata bira geesse uummanni ishii guddisuu isiniin jenna lammoota keenya babbareeddota keenya. Isin jaalannaa isin kabajnaa waan laayik gootanii waan sheerii gootaniif waan eebbaa keenya ilaaltaniif immoo waaqayyo gooftaan keenya isin haa eebbisu. Eebbaa akkam jirtonisti yaa kana fakkaatti eebbuunee eebbuu keenya ittiin guddisuuf yaalaa jirra karaa adda addaatiin miidiyaa adda addaatiin yuutuubii qabdi yuutuubii mataa ishee waan afaan amaariffaatiin irratti dalagaa jirru inni monetization ta'eera. Nama 3,000 qaba subscribe 3,000 qaba ta'ullee gahaa miti isas warra afaan amaaraa dandeessan dhaxxanii subscribe godhaati isas nuuf guddisaa. Warri immoo lakkii kanuma guddifnaa kanuma baay'ifna jettanis immoo kanuma share godhaa subscribe godhaa nuuf qaqqabsiisaa isiniin jenna. Ijoollee baay'ee hedduutu nu gaafatanii karaa keessaas bilbilaanis haadha eebbaa maaliif afaan oromootiin hin dalagdu sibira dhufnee taphachuu ni jaalannaa baay'ee taphni keessan nutti tolaa. Kanaaf afaan oromootiin nu saaqi nutu irratti taphataa nutu irratti hojjetaa warroonni naan jettan kunoo baga gammaddaan isiniif saaqeera afaan oromootiin kunoo isiniif jalqabameera isiniin jenna. Like share like share seenaa eebbuu ammanuma gabaabsinee isinitti himneerra eebbuun immoo boru fayyitee deemtee doktorii saayintistii nuuf taate arguu dandeenya. Kadhannaadhaan kadhadhaa fi du'aa godhaa fi waan hundumaadhaan waan beekumsa keessan hundumaadhaan eebbuu bukkee dhaabadhaa wayin eebbuu bira dhaabadhaa isiniin jenna. Galatoomaa isin jaalannaa jedha nagaan nuuf oolaa. Lafa jirtanitti hundumaa waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa isin jaalannaa. Bye bye.